ko babbaa koo ajjeefte yaa rabbi maaliif haadha koo babbaa koo ajjeefte utunaa darbee jennaan manuma gaarii keessan jiraachisin guyyuma lama boqochiisin yaa rabbi maaliif ajjeeftan jedha amma immoo duutii haadha kootiif abbaa kootii ergasiiti wallaahi laazim guyyaanan baga du'anii duniyaarra jiraatanii kana bagan argin baga du'an kanan jedhe sirratti isheen mataa keessee godhadhu wallaahi haadhi koo abbaan koo galagalani malee ani Yesuus Kiristoos itti amanuu kan asii jechisiisa taana yeroo dhibba jedhi Mubeen sin jaalladha ilaamu an waaqayyoo Yesuus Kiristoos itti amanuun koo kan asii jechisiisa taana yeroo kuma tokko jedha maal koo bedha an gaafati masaafa gurguru sin gaafanne sin naasofne bilookii achumatti asii dhiise gaafati immoo amantaa jiratus achumatti asii dhiise tokko jedha Agera, dimma amantarra barreeffama tokko si barreesse hin jiru. Dimma masaafa gugurraas barreeffamni si barreesse hin jiru. Online baratan labsee waan dubbadde biraa gale. Ati garuu dhirsee amantaan islaamaa akkana jechuu mirga qabdu. Maaliif beektaa? Egaa har'a Mubeen baay'ee tokko garaa hinama nyaataa maaliif jennaan obboleessa isaa wajjin sila amantaatiin walitti bu'anii turanii. Mubeen dura abbaan koo haadhi koo maaliif du'an jedheen boohaa ture har'a garuu baga du'anii odoo kana hin argine jechaa ture jechaadha maaliif jennaan obboleessa Mubee hin beektu jedhee yaada kanaan dura macaafa qulqulluu kukkutee ture egaa gaafa macaafa qulqulluu kukkutu sanis Mubee waan tokkoyyuu hin dubbanne jechaadha. Egaa akkuma kana dura mucaan kun macaafa kukkutaa turanii ijoolleen kiristaanaa immoo quraana isaanii kaashinti beetitti kaan kukkutanii agarsiisanii turan jechaadha. Egaa mucaan kun immoo gaabbii fudhatee durumayyuu Mubeen gabbee dubbate jechaadha. Durumayyuu obboleessa keeti miti yaa Mubee maaliif macaafa kukkutaa jedhanii ijoolleen kiristaanaa gaafee gaafatana mucaan kun durumayyuu beenxee keessa ture manaamna jedhee dubbatee ture jechaadha. Mubeen waa'ee isaa keessa maaliif Mubeen sila waa'ee amantaa kana keessa hin galu jechaadha. Garuu akkuma jirutti ta'ee hawaasi naannoo keenya hundumtiyyuu musliima jedhanii garuu uummata naannoo keenya tuqee jedhanii dubbatanii jiru jechaadha. Kalee godanya Mubee fi Mubeen jechaadha. Egaa namni amantaa itti amanu waan barbaadetti yoo amaniyyuu isaaf taana waan barbaadetti yoo amane nama hin galchu jechuun barbaada. Egaa amma maaliif jechuu barbaada dhugaa dubbachuu fi mucaan kun kan dhufee fi jechaadha amantaa barbaade hordofuu danda'a garuu obboleessa Mubeetii maaliif amantii keenya xiqqeessa jedhanii tasitti baay'ee naan eenyu jechaa jiru jedhe Mubeen jechaan Mubeen amma akka biyya galee jiru hin beektu hundumti keessaniyyuu. Egaa Mubeen baay'ee aaree miira keessa galee abbaan koo haadhi koo baga kanan argini baga gizeedhaan boqotanii osoo lubbuudhaan jiraatanii maatiin koo baay'ee haaru ture. Egaa hundumti keenyayyuu mucaan keenya yookiin osoo nuti waa balleessine osoo nuti waa goone amma asuma osoo maatiin keenya waa gochuu keenya dhagaanii nutti gaddu jechaadha. Ammas immoo Mubeenis kanarraa ka'ee hedduu waan aareef miira keessa galee egaa warroota musliimaa arrabsi jedhanii dubbachaa jiru. Egaa gara amantaa beenxee kana yookiin gara amantaa kiristaanaa kana gaafa dhufu amantaa kiristaanaa maan inni jedhee baruudha malee amantaa nam tokkoyyuu qeequun hin barbaachisu jechaadha. Maaliif jennaan tokkoffaa Mubeen namoota hundaaf nama aarsaa kaffaleedha. Har'a osoo gabbayee jechaadha mucaa kana waa jedhee uummanni illee Mubee jibbuu danda'a jechaadha warroonni kiristaanaa. Kaleessa waa'ee kiristaanaan dubbanni har'a akkamitti gadi bahee dubbata jedhee ture Mubeen akeekkachiisa ture. Ani amantaa koo irratti nama hin dhiisu amantaa namaallee hin tuqu. Dhugaa dubbachuuf isaa Mubeedha guyyaa takka gabbayee amantaa nam tokko qeequu yookiin dubbatu dhaga'ee hin beeku ani karaa gootii. Ammas immoo mucaan kun akka inni gabbayee jechaadha. Gaafa inni amantaa musliimaa ture tuqu amantaa kiristaanaa Mubeen akka gabbayee tuquuf jecha mucaan kun tuttuqaa tura. Warroonni immoo mucaa kanatti illee eenyu jedhan narraa dhoowwayi. Inni jaalateeti amantaa gara amantaa kiristaanaa dhufe sila ta'eef
ani maaliif dhaxxallee jedhee barreeffama takkallee hin barreessineefi obboleessa kooti sila ta'ee fi waan isaa ta'e hordofuu qaba. Ani dhimma hin qabu garuu akka amantaa musliimaa hin xunne nurraa dhowwa jedhee jira Mubeen jechaadha. Guyyaa inni gara amantaa jijjiirrattu dhufe jechaadha. Waa tokko maaliif akkas goote maaliif amantaa kiristaanaa fudhattee maal bartee dhatte jedhee guyyaa takka barreessineef kunoo inni ziraa jedhee dubbatee jira. Mubeen miira keessa galee jechaadha. Egaa Mubeen hin beektu keessattuu shamarroonni biyya ormaa jecha rakkinoota meeqa keessa lubbuu nama meeqa akka baraare har'a immoo osoo karaa amantaa isaa itti dhufanii namni amantaa isaa hin jaalata namni amantaa kamirrattuu si dhiisu hin jiru jechaadha. Gaafa sana amantaa kiristaanaa tuquu danda'a gaafas immoo uummanni keenya Mubee jibbuu danda'a jechaadha. Akaleessa waan gaarii nu hojjechaa ture lubbuu nama meeqa baase dhugaa dubbachuuf namni akka Mubee uummata oromootiif ta'e hin jira jedhee hin hassaabu jechaadha. Akka kootti akka yaada mataa kooti jechaadha. Amma immoo karaa sanii mataa gaggabsuudhaaf jecha obboleessi isaa kun itti dhufee ture. Mubeen ani keessa baheera. Adaraa keessa warra amantaa kiristaanaa warri wajjin karaa tiktookii tajaajilaa jirtan akkanarraa dhoowwitan jedhee dubbatee jira. Maaliif jennaan kaleessallee ani amantaa nam tokkoyyuu tuqaan jiru har'allee tuquun barbaadu. Abbootii qeesii namoota na kabajan baay'ee waan hin qabuuf ani amantaa koo yoon jaaladheeyyuu amantaa kiristaanaa kan gabbayee tuquuf jecha mucaan kun na tuttuqaa jira narraa dhoowwa jedhee jira jechaadha. Keessattuu immoo naannoon isaan itti dhalatanii musliima bichaadha. Ilma baluu akkas nuun jedhee quraan akkana jedhee akkas jedhee dubbataa jedhanii takkitti Mubee tuqaa jiru jechaadha. Biyyatti maaliif jennaan obboleessa keeti sila ta'eef siniyyuu akka keessatti odoo obboleessi keessan yookiin amantaa biraa tokko maatiin dirqama keessatti qeeqamu jechaadha. Dhugaa dubbachuu fi hin beektu hundumti keessaniyyuu mucaan kun kaleessallee amantaa keessaa haa turuyyuu malee macaafallee kukkutee ture haa ta'u qalbii jijjiirrate. Ani dhugaa waaqa mucaa kanaan dubbadhu maaliif jennaan amantaan kan abbaati. Waan barbaadan ta'amanii jechaan waan biraase keessa singeesha si galee nama walitti buusaa garuu akkam jedhee akkasinitti mun beeku jechaadha. Kalee galgala Mubee jalan ture iddoo tokko garaana nyaate jechaadha. Mubeen obboleessa kooti waan an godhu hin qabu namni illee ittiin maqaanadha jechaa ture jechaadha. Bakka duratti osoon abbaa koo maatii koo mana gaarii keessa ijaaree isaan hin jijjiirin osoon iddoo gaarii isaan hin kaa'in maaf du'anii maaf rabbi narraa fudhate jedhee tanan boohaa ture. Har'a garuu osoo abbaa fi haadhi koo jiraatanii ilma baluuti nurraa dhoowwadhu jedhuuni. Baga osoo kana ijaan hin argin baga lubbuudhaan boqotanii jedhee dubbatee jira. Iddoo tokko garaa nama nyaata dhugaa dubbachuufi egaa kana siin jira obboloota koo amantaa abbaa barbaadde haa ta'u. Mubeen immoo kaleessa odoo amantaa namaa qeeqaa ture. Okay garuu amantaa nam tokko dhugaa waaqayyo jechaan ani ija kootiin argin beeku. Aarsa inni uummata Oromoo kanaa hojjete dhugaa waaqa keessattuu nuti shamarran jechaadha. Nama lubbuudhaan reeffa nama meeqaa galchee ija bakka akkam jedhee akkasinitti mun beeku dhugaa waaqayyo jechaan aarsa baay'ee hojjete. Garuu har'a immoo mataa isa gadi deebisuudhaaf karaa amantiitti dhufanii jiru jechaadha. Egaa hundumtuu amantaa abbaa barbaaddee haa hordofuu bakka odoo Mubee odoo keessa baasanii desna jedhaa siniin jedhaa iddoo tokko eenyu jedhaa innaa in dubbatallee jechaadha. Macaafallee gaaffiif deebii wal gaafataa turan jechaadha. Odoon irra gabbayee akkasitti sii deebisee uummanni kiristaananatti mufataa jedhee ture Mubee jechaadha. Egaa kanuma siniin jedha. Warroonni jalqabaa kaastanii haga ammaa kanatti na hordofaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadha isiniin jedha.